kabajamtoota maatii haaromsaa ta'e imeelii keenya irratti teekstiiwwan garaagaraa barbaachisoo hin taane yeroodhaa gara yerootti nutti galuudhaan teekstii nuti faayidaadhaaf barbaannu yookaan hojii haa ta'u deebii haa ta'u namni nu ergee akka laalluuf kan barbaannu yerootti arguu dadhabnutu jira jechuudha. Kun immoo waa lama nu qaba of keessaa qaba. Tokkoffaa akkamitti uumamaa erga uumame immoo maal gochuu qabnaan gaafii keessanii irratti yaada jechuudha. Jalqaba irratti akkamitti uumamaan dhaabbata garaagaraatiif yeroo baay'ee imeeliidhaan akkamitti kireet goona. Fakkeenyaaf namni tokko Alibaabaa irraa meeshaa wayii bituu barbaadee meeshaa sana bituudhaaf gaafa Alibaabaa seenu jalqaba irratti kireet goota imeeliidhaan. Kireetii gaafa gootu guyyaa sanaa kaasee Alibaabaan oomishaalee garaagaraa gaafa oomishu sirratti beeksifachuu eegalaa jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan sirratti akka galu taasisaa jechuudha. Inni lammaffaan erga ta'ee hoo akkamitti balleessuu dandeenya waan jedhudha jechuudha. Sana viidiyoo keessatti wajjin ilaalla. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu maatiin haaromsaa ta'e kun YouTube chaanaalii odeeffannoo teekinooloojii afaan Oromootti argatta waan ta'eef maatii kanaaf haaraa wal taatan salphistanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii akkanaaf taatan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Gara barnoota keenyatti gaafa dabarru viidiyoon barnoota keenyaa kana fakkaata. Turtii gaarii qabaadan immoo affeerra kiyya yeroo hundaati. Haaromsaa ta'e jalatti odeeffannoowwan teekinooloojii garaagaraa afaan Oromootiin viidiyoo hedduu hojjeteetiin jira. Viidiyoo kanneen seentanii ilaaluudhaan barnoota garaagaraa ofiifis argattanii anaan immoo sabiskiraayib gochuudhaan yeroo hundaa kana bira dhaabbattan isin gaafadha. Kallattumaan imeelii keenya gaafa seennu teekstii akkana argina baay'een keenya yeroo baay'ee. Kun immoo teekstii nuti barnoota hojiidhaaf barbaadnu akka argamneef yookaan isa barbaaduudhaaf yeroo baay'ee akka furannu nu jalaa taasisaa. Kallattumaan kana ofirraa dhaabuudhaaf wanti nu goonu maal inni akkuma silaa piroofaayilii irratti isinitti agarsiisaa jiru mallattoo piroofaayilii karvii keessa jirtu kana isheen xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru kana yeroo tokko cuqaasuun nurra jiraata jechuudha. Ishee gaafa tokko yeroo gaafa cuqaasnu haala kana fakkaatu manage your Google account ishee jettu kana kilikii goona jechuudha. Erga baasnee booda interfeesiin kanatu nu baha jechuudha. Kun laaptoop irratti bilbila irratti yoo ta'e isheen asitti agarsiisaa jiru kun gubbaarra jirti waan ta'eef arguu dandeessu. Ishee sana kilikii erga goonee booda gara olitti oofuudhaan gara jalaarra jirti waan ta'eef yeroo lama sadeen tokko ol deemna. Erga deemnee booda wanti nu bahumaa inni sardi paartii wanta jedhamu jechuudha. Yookaan qaama sadaffaa callisee nurratti waan sana galchu haga nuyi waan tokko kireet goonu jechuudha. Isaan sunniin immoo akkuma argaa jirtan asirratti sardi paartii apps and service warra jedhaman kana jechuudha. Isa kana kilikii gaafa goonu dhaabbatoota santu nu baha yookaan warra imeelii nurratti erga santu nu baha. Akkuma argaa jirtan 58 total apps and service naan jedhee jira jechuudha. An appilikeeshinii 58 fi sarvisii garaagaraa of jalaa qaba jechuudha. Kanneen maalinni wantoota nani kireet godhee itti fayyadamaa jirudha. Wantoonni kunniin guyyaa guyyaan irratti ergu jechuudha. Jalqaba irratti deema AliExpress kan jedhu kana haquu waggaa barbaade haala kanaan bahee jira jechuudha. Ishee gara jalaatti argaa jirtan delete all connection you have with AliExpress waan jedhu kuni akka nuti balleessinuuf nu hayyamaa jechuudha. Kilik gaafa goonu ishee kana confirm jennaan jechuudha. Confirm gaafa goonu nu harkaa badee jira jechuudha walumaa galatti. Akkuma argaa jirtan you are no longer connected to AliExpress nu jedhee jira jechuudha. Citee jira jechuudha gabaabumatti kana booda connection isaa wajjin qabu jechuudha. Mee tokkotti dabalee gaafa laalu ambition box kan jedhu kana gaafa laalu haaluma amma dura hojjenneen delete all connection kan jedhu kana yeroo tokko gaafa cuqaasnu confirm gaafa jenneeni nagahuma ofirraa balleessinee jirra jechuudha. Kana booda imeelii keenya haaluma kana fakkaatu wantoota hafanillee erga balleessinee booda imeeliin keenya nagahan firii nuuf ta'ee namoota dhuunfaa fi namoota nu ergan qofarraa arginee wanti nu jalaa dhokatu akka jiran nu taasisa jechuudha. Haaromsaa ta'eekin sabiskiraayib ta'uu qaba. Galatooma. Dhumarratti viidiyoochi kana fakkaata. Gaafii yaada qeeqa ogaa qabaatan comment section jala naaf kaa'uun dagatinaayi. Barnoota biraatii fi viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti fayyaa naaf qabaadhaa isin jedha. Isinin kabaja.